Of jijjiiruuf mul'ata qabaachuu jedhama mata dureen kiyya. Mata duree kana jalatti gorsoota xixiqqoo waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoo gabaabduu kana daawwadhaa waliif qooda. Namni dogoggora tokkollee raawwannee nama waan haaraa hin hojjennedha. Dhugaadha. Namni hojjetu ni dogoggora. Jiruuf jireenya keessattis bakkuma hundaa irratti daldala irrattis haa ta'u waanuma hunda irratti iyyuu namni hojjetu tokko ni dogoggora jechuudha. Namni dogoggora sodaatu yookiin hojjedhee kee daldala yoon daldalee kisaaraa keessa galuu nan danda'a yoo jedhee wanni kan biraan immoo waan tokko irratti namni kisaaraa sodaatu yookiin namni kufaatii sodaatu milkaa'u jechuudha. Inni kan biraan yeroo kee daangaadha seeraan itti fayyadamadha dhugaadha. Gara addunyaa kanarratti kan nuti dhufnu yeroo muraasaaf yeroo gabaabduu Rabbi nuu kenne kontiraataan kan nuti dhufnu. Kanaafiyyuu haga lafa kanarra jiru irratti waan gaarii hojjennee waan dhaloonni ittiin nu yaadatu yookiin kan maatiin keenya ittiin nu yaadatus kan ollaan keenya kan biyyi keenya kan firri keenya ittiin nu yaadatu yeroo keenyatti seeraan itti fayyadamne yeroo daangoftee nuuf kennamte itti fayyadamne darbuu qabna jechuudha lafa kanarraa jechuudha. Lafa kanarratti dhaabbiidhaan kan nafu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf maqaan keenyas qaama keenya wajjin gaafa nuti duunu boolla seenuurraa maqaa keenya dachee kanarratti dhiisnee darbuun dirqama jechuudha. Dirqamadha jechuudha. Kanaafuu yeroo keenyatti seeraan fayyadamuu ni qabna. Bara dargaggummaa keenyattis haa ta'u ijoollummaa keenyattis haa ta'u meebii barnootaanis waan tokkoon iyyuu waan hojjechuu qabnu tokko yeroodhaan kan daangee ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo bashannannus taanaan waanuma hundarratti illee yeroo keenya irratti seeraan fayyadamuu qabna jechuudha. Inni kan biraan guyyaa milkaa'ina kee kabajuu gaariidha. Garuu xiyyeeffannoo ati gochuu qabdu guyyoota kufaatii irratti kennuun barbaachisaadha. Maaliif yeroo hundaa milkaa'ina jireenya kee keessatti si mudate qofaa faarsita taanaan guyyaan kufaatii dhufaa jiru yookiin si mudachuu danda'u akka jiru ni dagatta jechuudha. Kanaaf maal gochuudhaa qabdaa jireenya kee keessatti milkaa'ina kee qofaa irratti osoo hin taane kufaatii fuuldura kee yookiin gufuu fuuldura keetii si mudachuu danda'an irratti illee xiyyeeffannoo taasisuu qabdaa jechuudha. Yoo hin baratta ta'e barnoota kee irratti qabxii gaarii yoo argatteetta yoo ta'e simisteera ta'an immoo isaa olitti daran jabaachuudhaa qabda malee amma qabxii gaarii fideera jettee yoo dagatte maal ta'uu dandeessa jechuudha. Kufaatiin si mudachuu danda'a yookiin qabxii barbaaddu sana dhabuu ni dandeessa jechuudha. Daldalas yoo ta'e bu'aa daldala tokkorraa argatte qofa itti gammaddee isa booda kan jiru yoo dagatte bu'aa tarrantanii jetti kisaaraa keessa si gatuu danda'a. Kan biraan mata dureen itti aanuudha. Kufaatii warra sodaatan ni naasisa mo'attoota immoo ni jajjabeessaadha. Asirratti nam tokko yoo yaalte kanatti kuftu yoo hin yaaltu ta'e garuu kufaatiin hin jiru jechuudha. Garuu kufaatii sanarraati barnoota argatta jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan dalagaa kaleessa yookiin dogoggora kaleessa hojjetterraa barnoota argatta jechuudha. Garuu namni hojii waan tokko yoo hin hojjenne namni kaleessa yaalee hin kufne barnoota homaayyuu hin argatu jechuudha. Jireenya keenya keessatti immoo wanti murteessaan maalidha? Kufaatii keenya osoo hin taane kufaatii sanarraa dandamachuuf yaalii nuti taasisnudha jechuudha. Amma fakkeenyaaf qaamni keenya tokko meeshaa wayiitiin muramuu ni danda'a jechuudha. Bakki murame sun qaamni keenya deebisee ofiisaa rikkabaruuf godhee of fayyisaa jechuudha. Kana keessatti bakki madaa'in sun bakki godaannisni sun yeroo biraa meeshaa biraatiin illee muramuu hin danda'u jechuudha. Maaliif qaamni keenya of dandamachiisee ni jabaata jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Jireenya keef mul'ataan si gaggeessu kan ifa ta'e qabaachuu qabdaadha. Maalidha? Jireenya keenya keessatti callisnee jiraachuu hin qabnu jechuudha. Maaliif dukkanaaf qofa rafuu hin qabnu, arganne qofaaf nyaachuu hin qabnu, jireenya keenya mul'ataan gaggeessuu qabna jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Yaada guutuudhaan waan hojjettu irratti xiyyeeffachuu qabdaadha. Inni kun maalidha? Waan hojjennu tokko daldalas haa ta'u, barnootas haa ta'u, hojiis haa ta'u waan hundumaa fedha guutuudhaan hojjechuudhaa qabna jechuudha. Maaliif garaa duuba hojjenna yoo ta'e hojii sanarratti milkaa'ina dhabuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu waan hojjennu irratti xiyyeeffannoo laachuu qabna jechuudha. Inni kan biraan ilaalcha gaarii namaaf qabaachuudha. Ilaalcha gaarii hiriyaa keenyaafis haa ta'u, maatii keenyaafis haa ta'u, warreen faana jiraannu mara hundumarratti iyyuu ilaalcha gaarii qabaachuufii qabna jechuudha. Yoo nama kabajne namni nu kabajaa, yoo hundumaa wajjin walitti dhufeenya gaarii qabaanne gaafa rakkanne illee namni rakkina nu oolchuu danda'a jechuudha. Kanaaf
ilaalcha gaarii yookiin yaada kabaja namaaf qabaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Hariiroo kamuu keessatti namni ilaalchi keenya yookiin arrabni keenya yoo waan gaarii haasa'a ta'e namni illee haguma sana waa'ee keenya gaarummaa haasa'a jechuudha. Kanaafuu ilaalcha gaarii qabaachuun nama biraaf osoo hin taane mataa keenyaaf jechuudha. Maaliif namni yoo amala badaa qabaanne namni waan badaa irratti fakkeenya ni fudhata jechuudha. Wanti kamiyyuu ni danda'ama jedha mata dureen itti aanu kun. Wanti kamiyyuu ni danda'a dhugaadha. Wanti yaalamee hin milkaa'amne tokkoyyuu hin jiru. Wanti guddaa nama fakkeenyaaf maalidha akka ka'umsa keetii keessa keetii ni danda'ama jettee jennaan boolla tokko dachaa tokko guuttee tabba taasisuu ni dandeessa jechuudha. Tabba tokko diigdee qoffortee sirreessuu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf wanti kamiyyuu ni danda'a. Garuu maalidha murteessaa keessa ofiitiin ni danda'ama jennee of amansiisuutu murteessaadha jechuudha. Kanaafuu addunyaa kanarratti wanti hin danda'amne tokkoyyuu hin jiru. Sooressa ta'uu yoo barbaadde irraa kaaftee maal akka hojjechuu qabdu dursitee beekuu qabda. Barataa yoo taate barataa cimaa yoo ta'uu barbaadde maal gochuu akka qabdu bichaa beekuu qabda. Daldalaa yoo taate akkasuma qonnaan bulaa yoo taate akkasuma waan hundarratti iyyuu milkaa'uu ni dandeessaa jechuudha. Garuu milkaa'ina kee wanti murteessaan maalidha hojiin hojjedhu kun nan danda'amu hin danda'u jettee adda baafachuudhaan qabda jechuudha. Kanaafuu har'aaf viidiyoon qabadhee dhufe kanuma qofaadha. Viidiyootiin baay'ee gabaabduudha. Kutaa lammataatti walitti deebina ulfaadhaa galatoomaa daawwadhaan siniin jedha. Kanaafuu